an Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsa dirribsa lammeessaa jedhama. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba dhimma jecha lammiilee nagayaa kan qoratan jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuu mirga ofii murteeffachuu dhabuu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo yommuu taatu biyyoo fi dhukkubsatte hufuu jirtanaaf addunyaan qoricha bira barbaaduun dogongora. Soba biyyiin deddeebii odeessu. Osoon beekii yiikkisanii boo jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nageenyuma taqalee haa'u malee akka tokkollee hin qabu. Loltumata guduruu ha mootummaa yeroo 5 olijjeessu dubbatu jedhe. Marii Aljaziiraa ta daqiiqa 25tiif sekondii 25 fudhatteen Dr. Awwal Qaasimaalootiif kumsa dirribsa lammeessaa gaazexeessa Zakariyaa Zalaalamiitiif Abbi Teedroos Aljaziira streamiif qopheessitu saganticha tagan 54 faamii ookee faatar mirra bullaad. Maati duree maricha qayiz Itoophiyaa Heartling toward all ethnic conflict jechuun Itoophiyaan saffisaa walitti bu'iinsi walii gulufuu jirti jedhe iskiriin gubbaa keeyyachuun magaalatti afuufameen. Xalayaan ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irra guyyumsuun barreeffamuun isa dubbatama. Dubbi hima idil addunyaa dhaabbatichaa booda tarbiitiin mallatteeffam dhiyaachuu ittaan sun viidiyoo waraabam afaan Ingilifa dubbata marroo yookaan kumsa dirribsaa hamata guduruutiin dhiyaannaan viewersii yookaan daawwattooti namoota YouTube chaanelichaa ilaaluu jiran ol ka'an. I feel it's an insult to the Oromo people. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa kumsa dirribsaa jechuun jaalmarroo lol aana gidaamii gandi giraayisoo kaa godhamee rukutame miliqe ture. Yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan. Yeroo amma yeroo hawaasaan argame aana gidaamii naannoo abunna koomaat jedham keessa du'e jira. Xummurji mudde darbe keessa ajajaan poolisii godin qeellam wallaggaa toog kan inspektar Zalaalam Namoomsaa jedhama kan jechuun dubbat. Ajajaan waraanaa jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf oskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo abboonnoo qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroo himtutuun fuul waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduun maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii hunjeetti fakkaata. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun ormi dhiichise firri haboo'eef ajajaa waraan bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroon erga du'eer jedhame mameen bood miidiyaa warra Qaataar Aljaziira irra dhiyaachuun dhaadachuun isa falmi qaaf. Falmi tanalleen duub namootaaf miidiyaaleen hedduun intarvii yookaan gaafiif deebii marroon dubbat qofa son taane viidiyoo guutuu namkan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii. Haadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoon miidiyaa Aljaziiraa kan irra baattuun turuu immoo marroon ammallee akka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan. Fuulli miidiyaalee hawaasa torbaan kan kee maal fakkaataan gaafii qaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeencessuuf murteesseen namni qaafa'oo duraanii nageessa oddoo duubi akkan jechuun tiwutar isarra barreessa mootummaan marrojjeessu dubbata eegisuun TV irrallee itti mul'atu viidiyoon sob ta'uu dubbatama qulqulleeffatanii jechuun Aljaziira gaafata aktiivistiin mootummaa Hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata Aljaziira irra maal arga jira maalti ta'uu jir jechuun yaabsate gaafata Oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni qoflaan hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadessoon qoosaa akka maxxansanii Oromoo himsfarra maxxan namni miidiyaalee mootummaa sobduu propagandistii kana manan silaanaaf jaalmarroo maqaleetti ijjeefamu keen fudhatanii turan Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin maqalee qabattan mallee sobuu jirtu kaje daayirektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa marroon lubbuun jiraachuu qofa son taane akka gareettu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos kaadiree mootummaallee keessa tokko kataa'e hoogganaa namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha naayiloo addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuu itti waxiinxalee hubatiin qabu jedha. Viidiyoo TV Aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha. Viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaand poostii Wallaggaa Afran irra labsamtu waraabamte marroon ajjeefame jira. Isirraanfadha jechuun barreessa. Dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarrootuun falmisiiftoo son xumuramiin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoof bosoon Oromiyaa keessatti osoo himamudii sirra kadubbat mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsaa VOA afaan Oromootiif Amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkaneessa. ኩምሳ ድሪባ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ።
haasawi marroo hatorbaan tokko keessa yeroo tokko qofa sontaane yeroo lammeessoof aljaziira irratti dhiyaatu kun rogeeyyii mootummaa waan hidhaan kut fakkaata lubbumaan jiraaf isanti dubbachuu jiraa miti ka jedhu kumsa